Ashama harka fuune kabajamtoota fi jaalatamtoota Oromoo Entertainment jalatti argamtan hunduma keessaniifuu nagayaa fi jaalalli rabbii guddaa bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu isin jechuun jaadha. Akkamii nagaa keessan fayyaan keessan nagaadha jirtu jajjabaattu guyyaa lamaan kana biraankii isheetti tolu isinitti dhubaatu dhabulle guyyaa lamaan takkaaf isinirraa qophadheen jira. Haadha dammootinu ajaa'ibaa tokko yoo isheen aartii silkii irratti hin jibatin biraankii ajaa'ibaa kanaas hin jedhe. Garuu yoo silkiin kun irratti ifame anis salphadhee jira. Ishee fi innis kan wal dhaabne jechuudha sababa kiyyaanii kanaaf yuraada eega akka hin taane fi du'aa naa godhaa isin jechuun jaalladha. Bilbila irratti bilbila maal akka jedhuunii fi maal akka isin adeemtuu fi agam takka isin tasgabbooftu taate na wajjin hordofaa wajjin hordofnu isin jedha silkii irratti bilbila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akkam naa qabdaa jirta lafu? Alhamdulillah. Akkam jajjabaatti nageenyi badhaadha? Akkami qilleensi hojiin maal fakkaatame qabbanaa jira moo ho'atu jira? Bareeda waan jedhamte qorraatee tokko tokko. Maaltu jedhee waan taaruuf? Maaltu jireetteeti? Akkamisin? Allah sinaa qabna alhamdulillah kan jirtu. Yeroo maal? Allah hijiruun bareeda. Waa'ee si dubbachuu barbaade waan kana yoo waa'ee dhageetteerta yoo ta'u. Maaliin? Uummata akka hin dhageenye? Maal akkuma? Nagaa uumamaa nagaa maaltu jira miti maal duraan si bilbilaa jedhaan beeyta si bilbilaan jiru. Maaltu baadiyyaa maaltu waan ta'e? Muhammad warra asitti na bilbilchiisa beektaa? Maaliin jira? Wallahi akkana maal akka jedheen isitti mullee hin beeku beektaa? Akkasitti callisuullee fi madaa garaa keessatti dubbachuun libdammootinu afaan ol baasee dubbachuun natti ulfaata beekte. Maaliif an kabaja siif qaba? Abbaa manaa keessatti yoo taate kabaja sirriitti qabaa fi hin beektaa? Innis Maal isa wallaltan immoo waan hawaasa hin jedhu? Laatillee akka waan nama hin beekne maa godhatta sitti koo jedhaaran akka waan nama hin beekne dubbataa hartaa bara. Ma wallahi waan kuma qabu ani wallaltan moo waan dabdammoo maaliin nama waanti illee waan kuma qabu maal osoo inni yookiin dammoo dhufee waan barbaadanaan jedhe naaru maaliif namaa kiyyaate waan ta'eef garuu akkamitti akkasitti namarratti waan akkasii akkamitti dubbatu osoo waan barbaadee ka balleessu yoo taate jechuudha akka waan balleessin kanaa miti. Maal balleessite jee? Quban qabdu ati? Ana maa quban qabu wallahi. Wallahi chartaa bara. Wallahi lazima maa quban qabu inni natti namaa namni waa natti fidu hin jiru inni natti namni natti mas kan waa isa. Inna meeshaa sin jala abbate waan isa hin dhageetteer taate? Meeshaan akkam? Meeshaa wayii bakka kanallee dhiisii haa ta'uutiin kanallee dubbu waa'ee kanallee dubbadhu beektaati. An akka inni yookiin waan itti dubbateef yookiin waan an jedheefillee aadatiin waan meeshaan gabadellee waan takka rakkoo miti beekte. Maa meeshaa situ na jala fudhate jedhaare? Situ na jala balleessina jechaadha. Mana akkamitti akkana namaan jedhaare natti fakkaatu garuu. Maata immoo waan quban qabnee naannatti deebisaa jirtaa bara. Maana waa quban qabu beekame ati gaafa meeshaa olii gad dhuftanillee humnaan turre achi. Sirriidhaatti machi hin turre akkamitti yookiin dammootinu abbaa manaatiif haadha manaa iddoo akkamitti waan silaa meeshaan bade akkamitti hanqata jettee yaaddareeti. Homuu bade jedhee natti himne kaana gammaatu. Egaa bakka hin dhaga'in waan takka anummaa naa miidhamu beektaa? Maa jechuun wanti badillee yoo bade kaa wanti bade wayii si obbolummaa teessan isin gidduu lamaan jirtu beektere kanaaf jettanii wanti wanni jedhan ani hin beeku garuu innillee amala akkasii hin qabaare. Anis amala akkasii akka inni hin qabne waan beekuuf itti dhaggeetiin waan barbaade taasaa waan barbaade jedhanii tana dammootinu takka irratti nagarre beektaa miidiyaa ta'e qaaman ta'e. Irraan beekutu. Atamu meeshaan inni keessan kabade rakkoo miti yoo sitti himillee kun ammumarraa si dhagahi.
Ayoka yookiin dammoo tunuu maqaa wal xureessu taate ana sin dura simatti hima jedheetiin malee waa baay'ee akka babayii ta'an isaa. Maal waan isaa akkam yaani? Kanallee hin beekuchaa kanaan jenne. Maal inni jechuun kan wanti beeku hin jiru wanti isaa maa inni gaarummaa isaatti hin beekama. Waan biraa waan irraa beeku hin qabu. Amma wanta akka ministeera isaa hin beektan. Laa jechuun kan ministeera isaa wanti beeku maaltu jira wanti ani hin beekne wanti namni alaa beekuu jiraate hin beeku malee garuu waan beeku hin qabu kan nuti alhamdulillah yaani haga nama takkaa nagahumaan jiraatu jirra. Inni nama sammuu maal dalagaa jira? Maal dalagaa jira mana wayii nu jijjiire meeshaa kan maatuu gargaarte san kanaan achuun beeku. Mana san dammoo tunuu guyyaa sanii nutu nu wajjin meeshaa godhe beektaa? Beektaa? Laa asii fi akkasii ijoollee dhiiraa wayii naan jedhe hin beeku. Atamma akka obboleetti kan kootti kabajaa beektaa si kabajaallee yookiin dammoo tunuu hammeenyi sitti yaadamullee hin barbaadu beektaa? Maaliif ree obboleetti qaama dubartiirra dhalanne waan ta'eef akka hammeenyis duuba yookiin dammoo tunuu sirratti dalagamullee hin barbaadu. Innis dammoo tunuu dhiiraa kiyyaatti yookiin dammoo tunuu akka obboleessa kiyyaatti ilaaleetiin hammeenyi dalagaa jiru dammoo tunuu hin dhoysuuf beektaa? Sirratti waa rubata oofaa jirallee waa akkanii waati beekteef beeku baattillee beeku kana dammoo tunuu akka ati aartuu fi akka ati irraa gorfattuuf malee. Maalidha sila maalii gara faraan jechuun wallahi wanta irraa beeku hin qabu garuu yaani akkuma akka ofii kiyya namni akka uummataa ofiitti nama nami wanta godhuuf wanta hin goone tokko akkasumatti itti amanaa ani hin beeku garabbiyyuu ani hin beeku wallahi ilma namaa maalidha garuu. Waan kana amma wanta akka yoon sitti waadaadha. Waadaa yaani akkam. Hin aartu. Jechuun kan wanti tokko wanti nama aarsu hin jiru miira nama tuqeetu namni hin barbaadin garuu wanta gaarii yoo ta'e wanti na aarsu hin jiru kaya. Anillee immoo wanta inni itti godhuu fi wanta inni goone hin beekadhee amanaa aga tokko. Tolee haa ta'uutiin amma laali fakkeenya waan kana yoo sitti amma ati yoo aartiitiin hin deemte sirratti kan bilbilteettu ati bultiin yookiin dammootiin wal dhabbii keessanitti tulleen uumama waan ta'eef dammootiin isin amma waan sanitti uumamuu irratti yoo amma dhageetta waan ta'eef dubbii tan amma sumatti cufnaa beeyte. Laa natti wanta rakkoo qabu hin jiru ani wanta hin gaafatamne yoo ta'e hin gaafatu wanta wantichi waan gaafatamu dhugaa ta'uu fi soba ta'uu isaa itti murteessuu danda'u ta'e gaafii hin barbaachisu. Wantichi waan gaafatamu beeyta. Wanta gaafatamu kan dammoo tunaatis aartee yoo deemte gaafatteen ulfaata beeyte anis nama jireenya namaa balleessita waan ta'eef. Natti bireeshi ani achaatu natti hin jedhu yoo ta'e illee. Laa amma namni biraan beeku amma waa'ee kanaa jechuudha. Anayyuu giddiin amane beektaa waliin arge jecha na amane malee namni biraan beekanatti fakkaannee waan kana yoo sitti meesi amma deemtee mu dandeetta waan ta'eef atillee yoo obsa qabaatte maalirra jirtallee jettee hin gaafatin jedha turre geetta waan ta'eef. Akkamitti asirra geetta yaani maalinni wanni inni irra jira. Anamma yoo atan sitti meellee atillee aartiitiin dhaqxee gaafachuu dandeessa waan ta'eef. Laa dhaqee gaafadhe maa wanta ani isa godhu hin jiru ati anaaf isa obboleessa isaaf isa obboleessa miidhaa kennachuu hin dandeettu. Kanaaf immoo wanti rakkoo fidullee hin jiru ati miidhaan irra gahu tokko ofii hin dubbanne yoo cadhiste nama biraa wajjin allaalte namnummaan namarraa dubbatu hin jiru qaba. Ma anis barkaanumaa fi akkuma miidhaan irra gahu hin barbaanne anis miidhaa irra gahu hin barbaannee fi malee waan biraatti fi miti beeyte. Kanaafuu wanti jiru hin jiru kamaa wanta furmaata godhamu ta'e furmaata godhama yookaan illee wanti biraa maali garuu wanti ichisa. Furmaata kana dammoo tinuu waan sitti furmaata kana callifteetiin irra geetta waan kana. Wanta irra gahuu danda'u ta'e irra gahee suuta obsee wanta yeroo naaf kennu ta'e. Waadaa naa seentaa? Yaani waadaa akkamitti isa hin reeffamu ammas hin jedhee raabata wanta na obsisiisoo ta'e siif hin obsaadhe. Wantichi wanta obsasiif kennuu miti. Wanta obsasiif kennuu miti waan hin taaneef yoo si lakkee obsa godhadhaa akkuma ati naaf yaaddeettanillee dammooti nama akka kee eeguudhaan naan jetta. Wanti obsa namaan kennine maa inni dura. Atama waadaa naaf seeni. Wanta kan hin godhe waadaa seenee jira naan jedhu. Jechuun baraan waadaa siif seena garuu immoo ta'u wanta kanas na dhibere. Wanti tokko humna namaatti oli yoo ta'e namni wanni jechuun danda'u. Ani immoo guyyaa irra jedhee guyyaan sun mungkin akka carraa sana eeggachuu yoo nan dandeessisne akkamitti taare. Anas itti rakkoo miti guyyaa sana guyyaa jirre akka saafaa wanni qabaataneefaa
Ini egaa beektanis amma safara isaanii Maali dasira namaa wajji jira moo? Atama wadan aseen sitti maas hin jedhee misi. Yoo natti ni barbaadde yookiin dammoo tun akka namatti tarreetti ni dubbitan asumatti akka baneessu amma akka Ishee bakka natti amma kana hunda aarii isaatu nu naafsee malee jechuudha. Kana hunda amma aarii isaatu naafsee jira malee waan biraati miti beektaa. Amma itti wadan aseen wanta kan dubbatin. An dammoo tun sitti hima. Ayyaan dubbadha. Yoo dhageettee dammoo tun beekte akkanaan naafsee irrattillee uumaa miti beektaa. Yookiin dammoo tun dhiisatiin silkii isaa yeroo galte silkii isaa fuudhee ilaalme sa'aatii inni barreessu jechuudha. Maali jira dubartii hojii barreessa? Dhugaa mijattuu isirra jaalataa. Mijattiin ammoo sirriitti jaalattii ni beektaa? Ayyee. Hin beekta dammoo tunuu yoo na waan qabu faayidaan inni janaa januu faayidaa waan ta'eef. Yani ati wajji argite moo walii barreessa argite moo maal? Afaan isaatillee natti himee jira. Ni jaaladhe deemu. Iskiriishuutii mara qabaa barbaadde seeruu danda'an. Hin jaaladhe jedhee anis guyyaa tokko naama dudee guyyaa wayii waliin argeen. Sira isuma mahdiiruma nama wajjin argite? Allah maal inni nama miti waan isa nama wajjin argani. Laa jechuun namuma natti hin fakkaatu ba. Natti hin fakkaatu garuu waan akkasii. Ina manta dhibbaan dhibbatti. Ka amma namu rabbii garuu hin beeku. Ishi abbaa manaan keetii ergaa amante dhiisi yoo akkatan ta'e taate rabbiin ofiin nu deemee agarsiisa waan ta'eef. Laa rabbiin maal agarsiisanii maal ka wajjin arganii wajjin deemsa ga'ee barkuun dubbiin ka baay'atee yoo ati kanaafiyyuu abbaan manaa kan keetii sirratti fuudhaa jira ammaan fala lalladhuu sin jechuu barbaadee xamman. Wayyaan takkee akkasii yoonuu. Maa akka takkarratti nagarree maa kanati. Wallahi waa takka irraan beeku. Gosa isaa nama tokkotti dubartii wajjin haa jedhee waa barreessuun argine yeroo mana jiru bilbila isaa akkuma arge fuudhee ilaalaa maal jedhaa. Facebook irratti ishii samoora waan akkanaa mootu guyyaa waan gadhee gadhee ta'anii takka yaani hin argine irraa. Koomentii isaa ilaalaa jirtu samoora. Irratti hin taphata inni koomentii taphata. Illee koomentii ijoollee isaa wajjin nama jaarsa kiyya maal jettee ijoollee yeroo wajji taphattu nama ilaala. Gaanii garuu aadiidha wajjuma kolfee taphatan illee. Maaliif yaa miseen jiraan inni kan namaan haa jiru yookaan nama dubbisu yoo takka argee waan hin beeknetti hin beeku ani garuu hin amanaa ture garuu namni amanan kun Aariisaan takka isin qofa isaa beektan maaliif biddeen inni akka waan amma biddeena miila irra deemaa jiruuti beektan. Amma kanaafuu akkas inni fuudhuu deemasin jedhee. Maal bakka karaa sarma kam jettiin akka barbaadu akka qallaan hin jaalatu jettiin amma yoo sadhabdeyyuu fi ajjeesu nuti shakkii dhaabee tasimayyuu maqaas balleessuun waa hin oolle. Aduu ture maanuu osoo argeen ajjeesaa yoo shilaasina. Maa akkamitti ajjeeftaree ilma namaati? Ammumaan dammootun abbaa manaan keetii qabadhu malee ati. Waan akkasii dhaan dammootun dubbii tana laal himtee bichaa beeke. Anaan mala laga siyaasa fi yookiin dammootun. Dubbichi dhugaadhaa dhibbaan dhibbatti. Dubbichi dhugaadhaa sin dhibbaan dhibbatti dhugaadha dubbii kana immoo hin dubbatin akkuma sitti metti. Anggaraan malee. An akkamitti dubbachuu dhiisamaa ammoo dhaqee abbaa isaa godha malee qalbii keessa jiramaa jireenya namaatti taphachuu. An kanaaf sitti meeshii? Laa jechuun kan hin ta'ure ani akka nama tokko hin amanaanii hin beektatillee ani takka isa eeguufillee jedhee maal jedhee hin beeku wala garuu nama akkanumatti yoo lafan nama dhufte naan galu ka. Laa akkamitti qooyi waadan aseen. Akkanaa namni tokko naan jedhee hin beeku. Atama waadan aseen ta'e meeshii anuma maaliif sitti maa'u kana namni bira dhufee sitti mee jira? Duraan qofa beekama namoonni hedduun hin beekan. Ani maa sitti natti midhaan hiree manni mana keessaati barbaade galaami dhaqee hin ilaalare uummanni jiru. Eessa dhaqi ilaali malee mijattillee nama ammoo sa'aatii kanan dhuftu amma mana hojii jirti isin maanu. Natti maqaa amma kaleessas waan akkasii inni maqaa na balleessin ammallee anammoo waan kanallee maal godha jala deemallee qotaa miti dammootun akkamitti meeshaa keessan fudhadhaati maqaa na balleessin erganni maqaa na balleessin dammootun. Wallollaan hin dabalee silaa himu dura. Maal inni midhee silaaf deemi maal? Maal silaaf deemaa inni deemi maal? Telefoona isaallee mee fuudhi ilaali isin jechuun kiyyan oolu. Ajaa'iba rabbii. Dhuguma ammas mala akkana dalagaare. Ayyaa. Hirribaa ka'aa jirta moo ati anaa hirribaa ka'aa? Hirribaa ka'aa jiroon. Maal ana agarre guyyaallee waa ofirraa babarreessaa jira. Ollaa irratti argaa jirtu akka rafaan jirre.
Guyyaa jedhamu jiru. Amma inni sa'aatiin kun sa'aatii akkanatti inni akkanatti na godhu natti hin fakkaatu garuu abadan. Koomenti isaa jalatti segaraan guyyaarree kolfaan jiru piraankii godha akkasumatti dhaabbadhu illee isaallee dubbiin tuquudhaaf jechuudha yeroo atiin isa itti kolfitu wayii irratti. Kanaafiyyuu amma waan akkasii xaxamma waan kana waadaadha hin dubbatin. Waadaa wanti jedhu hin jiru jechuun kakooni wanta naa obsisiisuu miti dedha sa'aatii kanatti wanta wanni jedhu miti. Dandaqaan dhaqee ni gaafadha. Akkanaaf sitti mee? Jechuun eegaluun natti men jedhuun hin gaafadha. Iyo an beekan akkasitti min beekan akkanaaf hin ulxarreen beekami. Itti meetara kan dhufee sitti mee nama sissaatiin jeen itti mee sitti dhufee sitti mee? In argee yookaan miseenjara kee harkaa qaba yookaan wanta ati gootuun argeen jedhaan maali? Akkasitti maaga dura ammaan beesan amma naaf inni wal dhabnaanii kaawwanni kun baate. Ati kanaafuyyuu ati wanta narratti ta'amaa jiru dhiistee kan kee ka isaa fi ati wal lolaa jirtanii kunneen kanama situ balleessee kanama situ balleessa anama gara laafummaa kiyyaatummaan ifarra yookiin akka obboleetti ilaalee sitti malee waan biraatti hin beekaa. Kiyyaatummaa nama fakkeenyaaf ati fakkeenyaaf namni tokko si dhufee fakkeenyaaf jaalallee qabdaan yookaan jaartii qabdaan sitti dhufanii jaartiin tamte akkana godhaarti ittillee dubbatee waata kan tuqin yoo siin jedhan ati si hayyamaa keessi gee. Hayyamullee baatu bakka erga waadanaa seenetiin wallahi dheeka kadheekkameen waan hin taane. Laa waadan akkana keessa seentidhaan yaani waadaa akkana keessaan qabu waan biraa see malee. Ati mana salphiftaree mashii? Maa kun salphina qaba haree kun salphina qabu bara inni akkamitti akkana dalaga. Inni ka dhugaa akkana dalaga taate inni maal laalaa yure ani garuu nattu yoo fakkaatu. Bakka atama wanta kan dubbatin maqaalee nan balleessin jedhama dubbiin akkanaatun illee waan. Maqaa maasi balleessa maal ani wayii situ natti na jedheetin jaadeemoodha. Inni hin beekaa sin jenna akkasitti mun beekaa hin beekaa sin jenna. Saatiree habee kun hojii isaa yoo mammaa rakkisa maal dhugaa hojii isaa ta'e. Ara yoo hojii isaan taane yoo irra keettee jiraatte isin bor araaramtanii bara. Hojii kan hojii isaa himuutti ati wanti si qaanfachiisu hin jiru. Isin bor araaramtanii kan jidduu keessanii salphatu ana waan ta'eef anis maqaa nan balleessina. Maaltu araaramaree maa yoo tapha yoo fuudhaa jiraate isima fuudhee isima wajjin fuudhama malee ana wanti na godhu hin jiru. Atamma jaalatte jibbiteellee inni sirratti fuudhaa jirta yoo jaalatte hin bulte yoo jibbiteen dhiibte amma kana gurruma si buusuuf beekta akka garaan kan kee qurxii si beekuuf. Akkam yoo jaalatte hin bultaatillee akkuma akkaminaan jiraatu. Inni amarreen akka dubbii kana akka mistira sitti meen erga akka mistira tasitti akkamitti baafteti wanni naan jettan. Kanaas kaa'inee maa haga inni narratti fuudhunee guree odomaan inni narratti fuudhin deema malee maa. Dhaqee gaafallee wanta jiru yoo inni akka ammatti jettu kana jedhu ta'ee rakkoon qaburaa sun. Waan kana sitti meeti meen waadaa naaf seeni jedhee waadaa naaf seentami. Waadaa si seene bar waadaan akkanaa maal inni kun waadaa jedhama yaani akkamitti. Ini ulfaata amma waan kana akka mistira sitti nama waan takka. Shimee deemaa itti bilbilan shayee. Ittiin bilbilin. Akkam sii godhate? Akkamitti bilbilta maal waan asitti makka itti bilbiltaati? Ay fayyaan qabdu ati? Ayyaan deemaree amma sa'aatiin ganaadha kan. Eessa deemta? Inni dhufa gara mana koottatillee yoo barbaadde. Maal godhaa bamaa achitti hin argaman gara kaanii maqaan namadee akkamitti achitti argaman? Kun maqaan godhuu jedhama namni wanta namni tokko dalagaa jiru bara yoo maqaa nama xureessani malee waan inni hin qabne hin ta'essani malee kun wanni hin jedhamu. Atamma kana laali namni yookiin zabanyaan amma argeesitti malee amma zabanyamaa walii galiiti waan tokko dalagi malee zin jetteetiin waan asitti fuutetiin achitti maal gootaa dhangalaastareeti. Inni wayi sargiin itti mataaree inni sirra fuudhutaa jechuun jirtaa bara dhanaan jinsiif jechuudha. Laa garaan qurxii si haa beeku malee ani waan takka illee nallee himillee siin jenna garaan kan kee qurxii si haa beeku. Garaan kurtee akkamiin na beeka reema garaan kurtee dhiroo isatti dubbadhee yoo inni wanta kanaa hime garaan kurtee na beeka malee akkanatti kun garaan kurtee hin jedhamu. Hundaafuu nyaatamtee jirta abbaan manaa kan keetii si harkaa bahee jira akkasumatti quba qabaadhu jechaati. Laa wanti na harkaa bahu hin jiru yoo bahee haa bahu fedha isaa taanaan haa bahu rakkoon qabu. Kanaafiyyuu erga fedha isaa taate waan asitti beekan dubbatini garama qabadhu calliseeti. Akkamiin na ajaa'ibdaa bara akkamiin qabadhu naan jedhu. Akkam gootaree? Inna kee laalataa waan godhaan ni jiru. Bakka dhaqee laalataa ishii maaltu nan gaana dammootinu Mustafatu waan akkanatti mee bichaa kan jennee jettee maqaa nan balleessine. Tole ayyee kalaas hin deemaa. Wala silkira cumatte laala silki. Kira si disole ara maka nama lista baca tente. Hello. Ma.
Así se harán más práctica de también tam. Kalau orang market Siya itu ko pero kinakana sa gram tus. wallahi billahi prankir. Astagfirullah alazim. Ma pura biya ni man sigod. La aku pernah ambil catin tenaga umtak kawan ni. Amu dua mangga apa tamar beris lah. La ilaha illallah. Ma pura beri kilometer na kan sis. Koi wada masan wada nasik sana sekitar masalah. Ma wadan kile sen te kamit nem wang garra tu wadan amase na se kamit. Ani wadan mit so da. Agartan warri video kanal tan. Warri video kanal tan agartan. Amma dubbiin tun surugat ata ni me. Isina arti tartinala. Nanta amute suna moyu. Kanaafuu irratti bilbilee gaafadhaa jetti. Mana hojii jirti amma dhaqeetiin manatti galee ilaalaa jetti. Kanaafuu waan akkasiiti. Dubbichi bara waan nama teessisu miti. Inni osoo nama sirratti fidee ishee kam goote gaafa silaa dhuftu ijaazaa manatti agarte. Kam goota ishee? Indi saree bakka achii hojjaa jiraatu maal nama lama asaa godhuun maal barbaachisa? Bakka dhiistee biraa nama siluu ban dhufte dhiiftee biraa deemta jechuudha. Akkam godhatee yookaan jala lachuu balleessee baduudha malee illee. Dhageette kaaf jire. Maatii shaa dhageettee jirta jedhi. Yoo siin si karaa karte jechuudha. Fidadhuutiniin yoo waliin arge biraa deemaa jirti. Wanti biraa deemu hin jiru. Yookiin dambooti nu jalaa gorsuu dandeetta. Yookiin isin balleessii wayii ma godhaman. Akkasii maraafuu amma piraanki taatee jirta. Amma piraanki taate moo akkamii dhugaasitti fakkaatee raannu qotti qolee taate? Anta kanattu sitti naasofne rabbi si taadhiisan dha. Qawwee na amantee sila dhugama si fakkeessee ishee qolee taate? Dhugaa natti fakkeessitee jirtaa garuu sila waan wal lolaniif illee wayi akkas jedha jedhee akka tokko dhugaallee na fakkaate naa galuudhi. Wanti naa galuudhi. Akka quba qabdullee mootu kun gisee baay'ee hojii deemtanii hojii jirtanii dhugaa ta'uu ooluu deedee. Akkasitti Rabbiin ijoollee rabbiin akkas hin godhin nama lamaan jidduu seentanii hin salphatina. Amma laala osoo deemtetti himte illee inni ararfatamma. Dhungoo yeroo takka yookiin yeroo lama yookiin yeroo sadiitti wal ararfaman jedhu. Ammaaf garuu ani immoo salphadhe jidduu jettee jechuudha. Ijara bira osoo hin taane bakka ofirraa akka sareetti. Namumaayyuu na shakkisiisteerta. Maaltu wayii waatu jira. Laala takka hin jirtu. Abshir. Wala takka hin jirtu. Maal beena waan namni ammaa garasitti waan takka shakkee inni taphu fi malee. Waa YouTube isaa ta'e. Kolfaaf tapha Facebook irratti social media irratti waan isaatii hangar waa'ee biraa bal'ummaa biraa takka. Osoo TikTok karaa deeme shakkii TikTok karaa illee deemu mucaa waan deemu qabu. Ajaa'iba qaama jabeessi mucaa ajaa'ibaati amallees akkasii amallee saalihan kaamilan jettee min beekta shekulee. Akkasuma hordoftoota fi daawwattoota keenya piraankiin keenya kana fakkaataa warra lamaan addaan baasee dhabee mee isinillee dhaamsa isiniif qabdu isiniif haa dabarsitu isin jechuun jaaladha. Waan jettuun jedhiin kaamee hordoftoota keenya kana nama. Nama waan jedhu maal qabaate waan hojii keetii nyaadhu garuu namaan aartanii wanta tokko daftanii murteessinaa na ilmi namaa namaaf illee ciisee bulu osoo fakkii jedhaniin nama hedduutu nama wanni jireenya namaa hin barbaadu waan ta'eef anuyyuu amma haga tokko haga dhaqee argee amanutti baay'een jeeqameera. Kanaafuu jechi namaa akka isin hin jeeqne jireenya keessan keessatti jechuu barbaada. Kanuma. Akkasii atillee obboleessa koo qaalii fi gaarii nama kana laalteetiniin mucaan kun bultiitti jedhiigattee buna duraan na obaastu akka na obaasu akka narraa hin lagannee jechuu barbaadeeti. Galatoomaa isiniin jedha hordoftoota fi daawwattoota keenya like, share, subscribe gochuudhaan nu cinaa dhaabbadha jedhiin kaa. Laayikii godhaaf sirriitti. Akkasii siin jedha ammasis atis galatoomaa.